fedhii walqunnamtii saalaa kan hin qabne akkasumas qoricha fedhii walqunnamtii saalaa kan akkaan dabalu tokko isin qabadheetii dhufeetiin jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii Naatoo Walloo jirtu baga jiraattan warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan jalqaba irratti subscribe godhuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa isinin jedha. Subscribe yoo gootan uummata akka isinirraa hin irratti Gmail babanattaniin subscribe gootanii akkasumas maatiiwwan chaanalichaa like godhuudhaan jalqaba viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isin dhufeetiin jira. Akkuma beekamu viidiyoo baay'ee dalagaatiin ture. Viidiyoo saniin akka daawwataa jirtanis irraa fayyadamtanis abdii qaba. Kanaaf viidiyoo addaa tokko qabadhee isin dhufeetiin jira. Viidiyoo kana waliin turtii gaarii isinin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo rakkoolee jechuudhaaf walqunnamtii saalaadhaa kan fedhii hin qabne akkasumas kan fedhii hin qabneef jechuudha maaltu dawaa ka jedhu akkasumas yoo maal goone akkamittiin fedhii walqunnamtii saalaa dabaluu dandeenya ka jedhu jechuudha. Viidiyoo tokko isin qabadheetii dhufeetiin jira. Viidiyoo kana jechuudha akkaataa isin agarsiisu kana jechuudha steepii isaatiin jechuudha itti fayyadamtan haga torbaan takkaadha. Yoo xiqqaate jechuudha haga guyyaa 15 yoo xiqqaate haga guyyaa torbaadha jechuudha itti fayyadamuu qabdan dirqama jechuudha ganama afaan buleen. Kanaafuu viidiyoo kana waliin turtii gaarii isinin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo jalqaba irratti akkuma agartan kana jechuudha oranjii jechuudha burtukaana fuutanii ni cimmiqxan jechuudha. Warroonni maashinii akkanaatis hin qabne jechuudha kan nu itti fayyadama akkana waan itti fayyadamtanii hin qabne akkasumatti walitti qabdaniituma cimmiqaa isaa gadi keessaa baasatuu dandeessan jechuudha. Subscribe godhuu hin irraanfatinaa isin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo cimmiqaa jechuudha burtukaana akkasitti keessa cimmiqannaa achi booda koobatti buufanna jechuudha. Qalaasaatti haguma keessa cimmiqamte san buufna jechuudha. Lama gootanis takka gootanis akka fedhii keessaniiti jechuudha. Ammaaf sin agarsiisu jira. Achi booda niskaaffee namni wallaale hin jiru. Niskaaffee jechuudha. Niskaaffee fuutanii itti naqatanii waliin laqxan jechuudha. Akkasitti kuno waliin maktan jechuudha. Achi booda step 1 honey damma jechuudha. Honey damma jechuudha namni wallaale hin jiru. Kanaaf damma mankaa takkas lamas haga dandeessan jechuudha. Akkasumas oranjii illeen takka gootanis lama gootanis jechuudha. Yoo takka gootan bareedaadha. Yoo guddifatanii lama gootanis bareeda jechuudha. Kanaaf akka kanatti itti buufattanii achi booda bishaan kanammoo qabbanatti naquu hin qabdanii ho'istanii jechuudha. Xarmuuzii keessatti naqattanii achi booda kooba takka jechuudha. Likkii kooba kanaa kunoo qalaasa takka akkasitti itti buufattan jechuudha. Kanaaf ni cuqqaaltu. Yeroo cuqqaaltu haga daqiiqaa 20 takka jechuudha keessan jechuudha. Sekondii 20 takka keessanii achi booda waliin maktan jechuudha. Akka xiqqoo qabbanaa'u waliin maktanii achi booda dhugdanii itti fayyadamtan isinin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoon haraadhaa keenya kana fakkaata. Viidiyoo kana wani isiniif waraabeef warroonni hedduun jechuudha kan miidhama akkanaa qaban ni jiranii. Kanarraa kan ka'e kan kiniina fayyadaman faan ni jiranii. San fayyadamuurra jechuudha waan akkanaa kana yoo gootanii jechuudha kun qaama keetiif illee bareedaa akkasumas viitaamina waan ta'eedhaaf jechuudha itti fayyadamuu qabdan. Kanaaf ofii hin dagatinaa. Viidiyoo kana daawwadhaa. Yoo daawwattan jechuudha waa hedduu irraa baratuu dandeessanii steepii isin agarsiisu kanaan torbaan takka yoo akka kanatti dhugde ati jechuudha jijjiirama fidde tokko ni agarta ofirratti ni agarta jechuudha. Torbaan lama yoo akkas goote dalagde jechuudha. Yoo guddate jechuudha 15 jechuudha guyyaa 15 ati guyyuurraa akkas goonan ganama afaan bulan jechuudha. Osoo fatara hin nyaatin yoo akkasittiin ka dalagdu ta'e jechuudha ati jechuudha dadhabbii takka malee akkasumas osuma ati ofirratti hin beekin jijjiirama sirratti dhufe
jechuudha. Atumti ibsi atumti ni ibsita jechuudha. Atumti ibsi siin jenna. Kanaaf ni agarta waan ta'eedhaaf jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo itti fayyadamaa. Chaanaaliin kunis chaanaalii keessanii irraa baradhaa isin jedha. Warrootan hin beekne jechuudha. Maaliif jennaan nuti biratti viidiyooleen akkanaa qaanyi ta'a malee nama jechuudha warrootan gurguddatan biratti jechuudha. Wanni kun waan barumsa akkaan barbaachisu kan eenyumtunuu jechuudha itti fayyadamu akkasumas eenyumtunuu kan barumsi kun kan ilaallatudha jechuudha. Ana sihi hunda keenyahu kan ilaallatudha jechuudha. Nama tokko bichaarratti hin xiyyeeffatu kan namni hundinuu irraa baratuu qabudha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yoo daawwattan bu'aa irraa argattan jedhee abdii qaba. Hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoon haraadhaa keenya kana fakkaata. Subscribe, like, share, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas irra baay'ee namoonni hedduun viidiyoo akkasii maa dalagdaa viidiyoon akkasiidha jechuudha. Qaanyiidha ka jedhantu jira jechuudha. Asirratti obboleessa obboleettii wanni barnootaa tokko kuni barnoota jechuudha. Waan beeknurraa wal barsiisuu akkasumas waan hin taanerraa jechuudha. Of qusatuudha. Akkasumas waan hin taanerraa of qusadeeti kan viidiyoo kana jechuudha isin biraan kaa'atee jiru jechuudha. Wanni hin taane guuteetii jira laakiin waan hin taanerra kana wayyaa barumsa irraa argatama jedheeti viidiyoo kana qabeetii dhufe jechuudha. Maaliif jennaan barumsa hedduutu irraa argatama jechuudha. Hundinuu ni barbaachisa. Akkasumas kan sin ajaa'ibu faranjii fi biyyootan gurguddatan keessatti jechuudha. Viidiyooleen akkasiidha kun akkaan viiyuulee gurguddaa qaba. Ni barbaachisa. Ni daawwatanii akkasumas qaanyiillee miti. Nuyi biratti garuu koomentii barreessuunis qaanyiidha. Akkasumas laayikii tuquunis qaanyiidha. Viidiyoo kana irra tuttee yoo ka daawwattu ta'e jechuudha ni qaanfata namoonni keenya. Kanarraa kan ka'e jechuudha. Kuni maali duubatti hafummaadha jechuudha. Kun duubatti hafummaadha. Nama kamiyyuu ni barbaachisa. Nama kamiyyuu ni barbaachisa. Itti fayyadamuun dirqama. Akkasumas namoonni hedduun kiniinaadhaan fayyadaman jechuudha. Kiniinaadhaan fayyadamanii kiniinaan booda rakkina namarra fidaa si baraa. Yeroo si baree booda rakkina sanirra fidaa. Rakkina sana yeroo sanirra fidee kiniinaa san malee isin soso'uu hin dandeessanii. Kanaaf hordoftoota kiyya kabajamoo irraa baradhaa. Viidiyoon kun si fayyada. Laayikii tuqee homaan taatu, sheeris tuqee homaan taatu siin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo kiyya haga dhumaadhaa waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa nagaan naaf jiraadhaa. Turtii gaarii.